guys እንዴት ናችሁ? ዛሬ ጸዴ ቲክቶክ ነው የምሰራላችሁ ፋኑ ምላላችሁ ማለት ነው። ወይኔ እናቴና እንዴት ናችሁ? ሰላም በሉት ሚስተሬን። ሃይ guys እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? tomorrow ما في انترنت. اوف لاي كمان بعد tomorrow ما في انترنت. لاي problem. اذا ما في انترنت انا ما بدي يا بلوتكو رمواتكو في فيديو ما في كيف سيفيرو لنا وقال بتشوف في روما كانت وان باي يركزات هيدا عشان ما ركبون ورفتو تكبتمتوتا تعمل يتويس قالت جلت يرقم تاني جرجرتو وكجر سنتنا كانوا واقيسني هواية تيجا إيقا رمو وبلوتكو عكس مسيجو لي من مدامي جرتنيف وانت كنت سن فيدا جليتين جادا يا تاو مليمو وانتو تجولي تكتوكو مودتان اسم برانغون فيجي تشودا ورى يوتيوب كنا فاراتاتان لايك سبسكرايب وجو هندكتي ناسي نجر اسمراني وانتو تعارا سني فديتان نفا النسما دوغار بتشوف وان قوسها يوكنمو وان ما سلباتي وان الى لمومتي جولين كان جيرو باي بيافا غير ميديا كان دفن جولي عرر ليتا جول ما عرر يرو ما كانت تيجو يا سو مدام ما مجدو تناجيجودا ادسي بيرالتي يرو فتمانتي وان شيرغو همبيكتو يوكنمو بيكتي شيناكا نما كينيا تيجاجو دنديسي نمني كون راكو نما شيرن راكو غودن دودا ياكسمس موجولي توكو انا غوتوان غوت ماجيچون فيم جيو توكو توجرا يا مجيو سني مالغوتي تيك توك يوجتي يرو باي يرو جتو كنا كنو وانتوتا كان وتادرا كان وفتا نمچا وفتي شنتي بيتي كيسنتي كوتادرا كان وفتي تيك توك يرتقديفتي يرو قديفتو كنا ارغاني تيك توكيشي مجيوتنا كاسسني غراسيرات يجني منهي اغلچا يولين كينيا يرو كنا اغيسن وان كنا رافغادا وانا كنا رافغادا يوجنا هين اغان توكو توكو رامبراتو يرو ميديا كنا مي تيك توك ين فيدان تو يولي ميكا تو غربيات تيغلي يولي ميكا asirratti salphisanii kanaafuu yoo bultooko yoo irraa of eeggatanu wanti namaa isinitti tafeeru kan namichaafa wanta isa wattaadara ni beektuu isa curaan curee buraan buree wayii tokko isa uffattee tiktok irratti galaksite jedhan yeroo kanatti namittiin hinisistem ciyosa nisiste kaasastation mana hidhaa keessa on baastu jechuudha aan akkasii immoo uffatanii namni biraa uffatee hin beektu kanaafu yaa bultooko ani wanta sinii dhahu geecha isa kanaadha tiktoki maalis ta'e sittaafu uffatni isaanii sittaafu kilaasii kee keessatti akka barbaaddetti hojjedhu akka barbaaddetti sa'aatii qabdu fayyadami garuu uffata isaaniitirraa fagaadhu waan isaaniitirraa fagaadhu yeroo meeqa amma sababa maaliitiin mijattiin kan saawudiitti bira dabarteef malee uffata isheetiin uffata ishee uffatteeti kan isheen tiktokii hojjettee qabsiste kanaafu waan akkanaa kanarraa fagaadhaa adaraa keessan maaliif immoo yeroo kanatti tiktokii hojii akka tokkicha kana dhiistaniyyuu baay'ee waan gaaris waan badaas achirraa laalaa oolu keessatti warreen suumtan oduu fayyadamuudhaa dhiistanii siniif wayya kanaafu waan kanarraa fagaadhaa siniin jedha kuni dhaamsa kiyya dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko na rifachiise mucayyoo san argee baay'ee takka rifadhe akka waan ofii kiyya qabameetti yookiin immoo akka nama ofii kiyyaatti ilaala amma namoonni biraatis gaafa akkasitti ishee arganii waan isheen dubbattu san dhagaan teenyarra uffata uffatteeti keenyarra qabana keenya uffatteeti nu shakkuu jechuudha jarattiin dhugaa dubbachuuf kanaafuu waan akkana kanarraa fagaadhaa uffatni namaa jamar uffata isaanii akkamitti uffatanii miidiyaa irratti uffata shee midhaan uffatuma isaanii dhiisatoo dhugaa dubbachuuf waan obboleewwan kiyyaan uffadhan hin jaalladhu waan namaati keessiin ta'u keessattuu tiktokii faayidaa hin qabne kanaaf maqaa obboleechitanii kaayyoo biyya baatanii ni beektu ishii kun masnaannadha miidiyaan masnaannadha yaa ta'u
waan barbaadde hojjechuu dandeessa silkiin keetii. Garuu waan isaaniitti irraa fagaattanii gaafa ofitti deebitanii ofii keessanii waan uffata keessan ciccittuus haa ta'u uniformis haa ta'u uffadhaatu hojjedhaa yoo uffata hin qabne jechuudha. Waan isaanii uffattanii akkan hojjettanii miidiyaa irratti hin ba'ina. Isaan gara kamiyyuu yoo maan taane nama sin argusiisu TikTok irraa. Isaan maalitti na argu jettaniitu tasumayyuu ishee wadamina. Isaan sin argu. Sin caala TikTokii beeku sin caala fayyadamu jechuudha. Kanaafuu of salphisuun gaarii miti. Amma namoota meeqa ani dhugaa baay'ee tokko ishee minna qabee gaafan ishee argu mijatti gaafan argu ishee mintu na qabe. Kanaaf yaa obboloota koo waan kanarraa fagaadhaa. Adaraa keessan waan isaaniitirraa fagaadhaa. Dhugaa dubbachuuf waan isaanii waan biqaa uffata isaanii abadan. Kanaafuu waan akkasiitti isiniin jedhaa. Waan isaaniitirraa fagaadhaa. Keessanuma uffadhaa. Yoo uffata jijjiirraa kan biqaa ishee inni tiimuun guute irraa tuffadhaa. Birrii xiqqaadhaan guute uffanne. Kanaafuu wanti isin uffata namaa fuutanii uffata ishee fuutanii uffattanii gira la booda immoo rakkoon isin numarra ga'a. Dhugaa dubbachuuf sababa nama ijoollee kanaati sarratanyaan biraa eenyu jechaa jirti isinii galee. Kanaafuu waan kanarraa fagaadhaa. Dhugaa dubbachuuf sirrii miti kun. Sababa kanaatiif ijoolleen biraa saqayyaati. Uffata isaanii tunis sarratanyaan xiyyeessa akkas gootii jetti boruu jechuudha. Kun immoo salphina guddaadha. Kanaaf yaa obboloota koo waan akkanaatti irraa fagaadhaa. Sa'aatii keessanitti amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana ni beektu Araboota sa'aatii qabdanitti fayyadama. Sa'aatii keessan sa'aatii yeroo ammaa kanatti immoo obsitanii waa hundumaayyuu dabartu. Ijoollee meeqatu miidiyaa irraa bu'aa jira. Ijoollee meeqa. Kanaafiyyuu obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii ji'a sakkittii tana obsuu hin dadhabdanii warreen biqaa sinitti cimtes obsitaniituma taaggastanii ji'a tana dabarsitu. Isaan booda isaaniiyyuu hin dhiisu. Kanaaf sa'aatii keessanitti fayyadamaa. Sa'aatii keessaniin qusaasachinaa wanta itti kilaasii keessatti waan barbaadde hojjechuu dandeessaa. Waan isaan hin jaallanne iffidin hin hojjetin. Waan isaaniitirraa fagaadhu. Isaaniyyuu seenyu isin ga'anii jechuudha. Araboonni haadha iyyiti. Yoo isinitti iyyite gurra tokkoon dhageessanii tokkoon gadi nagaa. Wanti isin sammuu keessa of galchitaniif hin qabdanii jechuudha. Hunduu Araboota nama tokko lama hin qabu. Araboonni nama baay'ee nama hundumatu amala akka walii qabu. Isin galee. Kanaafiyyuu ani waan tokko waan isin dhaamu isa kanaadha. Amma yeroo ijoollee haaraan beektanii warroonni dura amala qabanii wajjin jiraachaa turteen amma yeroo kana isinitti jijjiiramanii miidiyaa irratti dhuftanii boo'achan maafii faayida? Boo'achanii miidiyaa irratti boo'achanii boo'aatanii maafii faayida? Minim xiqqimii lama. Kanaafuu haqa keessan kadhatanii yaa humna nuu kenni jettanii taaggasuudha. Hojii biyya maaliif baane hojiidhaaf waan ta'eef hojii of jijjiiruudhaaf rakkina Itoophiyaa keessa jiru san gaafa yaadattan asitti akkuma fi rakkattee maal jettee obsitee dabarsitee boruu ati nama biraati. Si galee har'a obsitee jechuudha. Inni akkasii obsuun immoo dirqama. Maaliif namni tokko erga kaayyoo qabaatee sagaleen kee bari qaneessaa fi eetaa kana sagaleen kee kakalloo tokko warraan tana sagaleen kee buna kunatti gabbataami sagaleen kee dubaratti ijja yoo manni anna akkasiniin jedha obboloota koo. Anna akkasii kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Waa hundumaayyuu obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii obsaan dabarsaa waan hundaa isiniin jedhaa. Egaa wanti isiniif dhaamoo jiraate isa kana waan isaaniitirraa fagaadhaa. Sa'aatii keessanitti fayyadamaa. Iyya isaanii sammuu keessatti fudhattuu osoo hin taane waan dabarre hin jiru beektanii. Lolli
arboota hundumatu iyya. Ijoollee nama haaraan dhuftan gaafa insaan sinitti iyyan gaafa hojii sinitti baay'ate nan gala namaan ta'a. Hamma tana galcha. Kanaafuu iyyuu obsaan dabarsaa siniin jedha. Viidiyoo biraatti nan gaaltii turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.